like, share, subscribe, all kan jettu duwwidhaati nu hordofaa nu faana ta'a. Mana keetti deebi'ii waan Waaqayyo siif godhee himi. Wangeela Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 39. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyoon tokko አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃ አባ kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko አሜን። Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya dubroo Maariyaam hordoftoonni Firii Tawaahidoo Tiyoobee maayibira tolootaa maayibira qulqullootaa hundumti keessan bakka adda addaa biyya alaa biyya keessa teessanii kan hordofaa jirtan sagaleen kun kan isin bira ga'aa jiru maqaa Waaqayyo isa jiraataa maqaa Yesuus Kiristoosiitiin maqaa ilma dubroo Maariyaamiitiin nagaan isin gaafadha. Akkamiin jirtu? Akkamiin turtanii? Akkamiin saatii kana eegdanii? Eeni galateeffamuun amala isaa kan ta'e galatni horii isaa kan ta'e maqaan Waaqa keenyaa maqaan uumaa keenyaa maqaan qoricha keenyaa Yesuus Kiristoos kan ulfaate kan kabajame kan ol jedhanuuf haa ta'u. Akkasuma maqaa isaa waamnee kan biraa hin hafne biraa hafteellee kan hin beekne akkuma Dookimaas gaafa cidha qopheeffate sana Yesuus Kiristoosin waamee deessuu haadha isaa biraa hin hambisne ergamoota yookaan abboota bartoota isaa biraa hin hambisne bartootaa fi yookaan duuka bootaa fi haadha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin gara mana Dookimaasiin seente akkuma isheen eebbiste nuti har'a kan waammachaa jirru maqaan haadha keenya dubroo qulqulleettii Maariyaam kan ulfaatee kan kabajamee nuuf haa ta'u. Akkasuma ergamoota Waaqayyoo toloota qulqulloota Waaqayyoo warra nu eeguudhaaf sa'aatii 24 guutuu halkanii osoo hin jedhin guyyaa osoo hin jedhin waa'ee cubbuu keenyaatiif kan dhaabbatanii waa'ee cubbuu keenyaaf kan kadhatanii waa'ee badii keenyaaf gara Waaqayyootti kan deddeebi'anii kan nuuf gaafatanii ergamoonni Waaqayyoo maqaan isaanii kan ulfaate kan kabajame kan ol jedhanuuf haa ta'u. Akkasuma qulqulloota waa'ee amantii ishee kanaatii fi waa'ee amantaa ishee ganamaa sana fannoo keenyan kunnu dabarsinee amantaa kana laannu daangaa amantaa keenyaa ni eegganna jedhanii warra qalaman warra wareegamanii warra baaburaan daakaman kan akka abbaa keenya qulqullicha Giyoorgis fa'a kan akka qulqulleettii Arseemaa fa'a kan akka abboota keenya abbaa keenya qulqullicha Phexros fa'a Phaawulos fa'a akka isaanitti qalaman akka isaanitti wareegaman ni beektu. Kan akka abbaa keenya Yohaannis fa'a kana jennee waamnee xumuruu kan hin dandeenye waa'ee amantii ishee kanaatii fi warra dhiphatanii warra giriramanii warra lubbuu isaanii laatanii warra Waaqayyoof adda ba'anii maqaan isaanii kan ol jedhanuuf haa ta'u. Ameen. Egaa maatii Waaqayyoo baga guyyaa har'aa kana geessanii har'a ga'uun hunda caala har'a ga'uun hundumaa irraa kan fo'amedha. Maaliif baay'een har'a ga'uudhaaf hawwa baay'een har'a ga'uudhaaf kan yaadu ni jira garuu ga'uu hin dandeenye karaatti hafanii nuun garuu Waaqni abbaan keenya badii keenya balleessaa keenya osoo hin ilaalin akka arjummaa isaatti akka dhiifama isaatti geggeessee tiksee foo'ee har'aan kan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaate kan kabajame kan ol jedhanuuf haa ta'u. Ameen. Maatii Waaqayyoo dhuguma har'a ga'uun keenya hunda caala hubadhaa har'a ga'uun kan hin yaadamne har'a keenya hunda keessa dabarse inni kaan funyoon of ajjeese inni kaan bishaan of buuse inni kaan konkolaataan utuu deemuu karaatti hafe inni kaan hafuura seexanaatiin qabamee gidiramee bakka adda addaatii kan dhiphatu baay'ee jira hunda nu dabarsee nuun eegee har'aan nu ga'e. Ammas maatii Waaqayyo abbaan keenya warra dhukkubsatan bakka adda addaa kan jiran dhibee isaanirraa nuuf haa qulqulleessu nuuf haa maaru hunduma keenya nuuf haa eegu nu haa tiksu jaalala tokkummaa nuuf haa kennu amantiitti nu haa cimsu nu haa dhaabu amantii yoo qabaanne dhugumatti ni cimna malee hin kufnu
baay'een amantii dhabuudhaan raafamanii. Kanaaf haa jabaannu waaqayyo har'aan nu ga'eef galannaa ta'u jecha gara mata duree keenyaatti yoo deebine wangeela Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 39 irraa maal jedha seetu mana keetti deebi'i mana eenyutti mana nama biraa hin jenne mana keetti deebi'i ilaala gara manaatti deebi'i wan waaqayyo siif godhe himi dhugaa ba'i jechuudhaan wangeela Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 39 irratti dubbata jechuudha. Eenyuun jedha laata seenaa kana gadi fageenyaan yoo ilaalle seenaa nama hafuura hamaatiin qabamee ture arganna. Ilaala seenaa nama hafuura diinaatiin qabamee gidiramaa ture kan dhiphachaa ture argannaa jechuudha. Har'as tokko tokkoon keenya dhiphachaa jirra. Dhiphachaa irra moo dhiphachaa hin jirru? Dhiphachaa irra. Kanaaf maatii waaqayyo deebi'edheni gara mana keetti deebi'i waan waaqayyo siif godhe dhugaa ba'eedhe har'a dhugaa ba'aarraare waaqayyo si du'aa keessa nu hambisee jiraataa nu godhe dhugaa ba'aarra galateeffachaa jirra dhuguma dhugaa. Waaqayyo waan guddaa nuuf godheera. Waaqayyo hunda keessaa fu'ee nu dabarseera. Nummoo kamiin dhagannare arjummaa isaatiin ija isaa dhiifamaan nu daawwannaan malee har'a geenyu turre akka diinaatiif immoo jiinni har'a sa'aatiitti shiraxaxa nu balleessuudhaaf nutti mari'ata garuu humna hin qabu. Humna eenyu caale? Humna Kiristoostu caale. Humna eenyu caale? Humna ergamoota waaqayyoo caale. Humna fannoo isaa caale hin goggobee hin dadhabsiise nurra ammas diinota keenya hunda keenya irraa dadhabsiisu. Kanaaf gadi fageenyaan kan argannu jechuudha 26 yookaas wangeela Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 26 kaanee Yesuus hafuura hamaa baasuu isaa kan jedhu. Hafuura hamaa akkamitti akka baasi? Hafuurri hamaan sun erga ba'ee booda namni sun maal akka ta'e? Maal akka inni jedhe? Achirra jira. Bidiricha gara kutaa biyya Gergeessaatti caanii jira. Bidirichaan hin caanii. Eenyutu? Yesuus fa'aa jechuudha. Isa booda innis fuullee ilaala. Innis fuullee Galiilaa turee jira. Yesuus qarqara bishaanichaatti yemmuu bu'etti kunoo namni mandara sana hafuuronni hamootaan qabaman keessaa inni tokko itti dhufee jira. Itti dhufee ilaala. Namichi sun yeroo dheeraadhaaf jalqabee qullaa isaa laala qaama qullaa isaatiin adeemaa awwaalota gidduu jiraataa laala awwaalota gidduus jiraata malee takka manatti galee hin beeku. Mana galaan turre bakkeetti gala mana hin qabu. Maaliif maraataadha yookaan sammuusaa keessa saaxileeltu guuboo yookaan bultoo godhate waan ta'eef. Yeroo kana inni yeroo Yesuusin arge ni caraane ni iyye ni wowwaatee jedha. Laala har'as dhaloota har'aa irratti yeroo diinni shiraxaxu yeroo seexanni keessa seenu maqaa Yesuusii yeroo jennu bakka jiru iyya bakka jiru wallata bakka jiru caraana. Har'as Kiristoos Yesuus diina keenya nurraati haidhu. Yeroo kanatti ni caraanee jira. Fuula isaa durattis lafaan dha'ee sagalee guddaadhaan yaa Yesuus ilma Waaqayyo Abbaa ilaala. Yaa Yesuus ilma Waaqayyo Abbaa maal natti qabdaa? Maaltu dhimma koo keessa si buusee? Ilaalame sin kadhadha nan dhiphisin. Maalan si godha? Sin kadhadha nan dhiphisin ittiin jedhe. Yeroo kanatti kana jechuun isaas maali? Hafuuricha hamaan namicha keessaa akka ba'uuf Yesuus waan abboomee tureef Yesuus waan abboomee qaqqabee tureef yeroo baay'ee hafuuricha hamaan yemmuu isa qabu funyoo sibiilaatti fi lafa harkaatiin isa hidhanii eegu turani. Eeguun ilaala eegu
hidhaniitu eegu. Yesuus garuu hin qabe guyyicha tana jechuudha. Yeroo kana sibiilaaf hidhaa harkaatiin isa hidhanii eegu. Utuma yaalanii hidhaa sana ciree ilaala, hidhaa isaa cireetiin seexanni kun namicha kanarraa hidhaa isaa ciree humna hafuurota, humna hafuura hamoota, humna hafuura seexana, humna hafuura hamaa kana jechuudha. Humna hafuuricha hamaatiin gara lafaa namni hin jirreetti hin oofa ture. Maal godha? Hin oofa. Maaliif? Yoo namni dhaqe maqaa Yesuusiin yoo itti waaman hin gubata waan ta'eef, hin hollota waan ta'eef, hin raafama waan ta'eef. Kanaafiyyuu maal godha? Gara namni hin jirre gara bakka owwaalchaa fageessee achi bulchachitti dhiphisa hin gidirsa. Waaqayyo hunduma keenya nu haa eegu. Waaqayyo hunduma keenya nu haa tikfatu. Yesuus maal jedheen? Yesuusis maqaan kee eenyu jedhee gaafannaan ilaala hin gaafate. Yesuus beeka wallaalee miti. Keessa namummaa namaa qoree beeka Yesuus Kiristoos. Garuu hin gaafate. Maqaan kee eenyu jedhee gaafannaan maqaan koo Leegiyoon jedhee deebiseef. Eenyu jedheen? Leegiyoon jedhee deebiseef. Sababiin isaas hafuuronni hamoonni baay'een namichatti galanii waan turaniif hafuuronni hamoonni qileetti akka isaan hin ergine Yesuusin kadhatan. Ilaala, akka qileetti isaan hin ergineef Yesuusin kadhatan. Maaloo nun gidirsin, nun dhiphisin jedhani. Yeroo kanatti dirree sana irratti, dirree gaarichaa sana irraas kunoo hoomaa booyyee bobba'anii turan. Hafuuronni hamoonni booyyee sanatti galuudhaaf isa kadhannaan hadhaqaniif isaan dhiise. Eenyutu? Yesuus. Maaliif hoomaa booyyeetti hin abboomame? Hafuuronni sun nama sanarraa ba'anii bakka dhaqanii yoo dhaban hoomaa booyyeetti abboomamanii. Laala. Har'a jireenya keenya kan gaadaa gaafa dhabane walii isaan itti galagalu. Kanaafis hafuuronni hamoonni sun namicha sana keessaa ba'aniitu booyyotatti ilaala keessaa ba'aniiti booyyota sanatti waan galaniif hoomaan sun hundinuu hallayyaa irraa harootti gadi konkolaatanii liqinfaman jedha. Abbaa sagalee kanaa kan ta'e maqaan Waaqayyoo kan nufaata kan kabajamu nufaata. Hoomaan sana keessatti nammanii isa booda hallayyaatti gadi nammanii gaaricharraa gadi darbatamanii dhumanii. Eenyu qabe? Eenyu qabe? Maatii Waaqayyoo Kiristoosu qabe ilma dubroo Maariyaam. Beeka isa jedhe isa tabboome inni abboomnaan hidhame. Yeroo kana warri booyyee tiksan waan baay'ee waan ta'e yemmuu argan ni baqatanii booyyee dhiisanii ilaala. Qabeenya isaanii dhiisanii ni baqatanii warra mandara keessaa fi warra biyyaattis odeessanii. Sabni dhaga'anis saboonni naannoo sanaa dhaggeeffatanis ilaala. Saboonni warri dhaga'anis akkam ta'anii waan ta'e ilaaluudhaaf ba'anii gara Yesuus dhufanii jira. Gara eenyu? Gara Yesuus Kiristoos, gara ilma dubroo Maariyaam. Yeroo kanatti ni dhufan achittis namicha hafuuronni hamoonni keessaa ba'an wayyaa uffatee qalbii isaatti deebi'ee miilla Yesuus jala taa'e. Miilla eenyu jala? Miilla Yesuus jala taa'e. Utuu inni jiru yemmuu argan hundumti isaanii ni sodaatanii. Ni gaani ni rommanii ni dinqisiifatanii. Namichi tokko waggaa dheeraadhaaf jeeqamaa ture. Yeroo kana warri duraan achi turanii akka namichi itti fayye arganis jaratti himanii jedha. Warri ammaree dhufanitti himanii warri duraan argaa turanii. Yeroo kanattis kana booddee sabni kutaa biyya Gergeessaa
hundinuu garmalee waan sodaataniif Yesuus isaan bira akka adeemuuf gaafatan. Hin romman hin sodaatan humna Waaqayyoodha ka. Kana irrattis inni bidiruu yaabbatee achiin adeeme. Yesuus utuu hin adeemin namichi inni hafuuronni hamoonni sun keessaa ba'an si wajjin adeemaa jedhee isa gaafate yookaan Waaqayyoon gaafate. Ilaala, si faanaan bu'a, si duukaan deema, oolmaa kee kanaaf an dudubatti deebi'uun qabu dhugummaa kee ammas nan labsa, waan gurguddaan kanaa si duukaa deemee arga jedhe gaafate. Maaloo jedheen. Kana irrattis Yesuus garuu obbiraa isa deebiseef mana keetti deebi'i, waan Waaqayyo siif godheef himi, waan Waaqayyo siif oole oolmaa Waaqayyo labsi, oolmaa ani sii godhe kana dhugaa ba'i, addunyaatti dubbadhu, hin raafamini, hin sodaatini, jabaadhu ittiin jedhe. Namichi yommus Yesuus biraa deebi'ee guutummaa mandarichaa keessa naanna'ee waan gooftaan godheef dhugaa ba'eera. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Har'as maatii Waaqayyoo meeqan keenya dhugaa ba'aa jira oolmaa Kiristoos. Oolmaa Yesuus Kiristoos dhugaa ba'aa jirra laata? Dhuguma dhugaa lapheedhaan oolmaa isaa dubbachaa jirra. Oolmaan isaa hin madaalamu dhugumadha. Kanaaf dubbachuu qabna. Namichi kun waggoota hedduudhaaf kan dhiphachaa ture hin fayyee. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waan Waaqayyo godheef galata dhiyeesse. Nuti dhiyeessuu qabna. Wanna Waaqayyo nuuf godheef oolmaa isaa dubbanne ammas taanaan gara fuulduraattis dhugaa ba'uu qabna jechuudha. Sichi waa'ee Waaqayyoo labsuuf hin sodaatina. Waa'ee Kiristoosiin labsuuf hin sodaatina. Karaatti as ba'aa abbootii gaafadhaa akkuma jiru daandiitti qabattanii jirtu jabaadhaa. Daandiin ganamaa kami jedhaa gaafadhaa mee warri hin beekne. Amantaa isheen jalqabaa sun kami jedhaa gaafadhaa. Amantaa isheen jalqabaa sun isheen duraa suni Ortodoksii tawaahidoo akka taate tuu beektanii. Wallaalina baay'ee nama amantaa keenya fakkeessee asiif achi ta'aa jira. Nummoo garuu kana hubachuu dhiisnee kana fudhachuu dhiisnee dhugummaa isaa amannee jiraachuu qabna. Waaqayyo hunda keenya nu gargaaru. Kanaaf maatii Waaqayyo namicha ammaa kanarraa waa hedduu argina. Obsaan taa'e sammuun isaa dhibamu malee Waaqayyo nama sana diinatti laatee hin balleessine. Utuu balleessina ta'e yerooma sana bakkeetti seexanni osoo wanta barbaade gochuu danda'a. Waaqayyo garuu isa faana jira. Waaqayyo har'as isa rakkate duuka jira. Waaqayyo har'as isa dhiphate duuka jira. Dhiphoo keenya gaaffii keenya hundumaaf Waaqni abbaa keenya deebii isaa nuuf laatu. Dhiphina adda addaan nu keessa jira ta'uu danda'a. Dhiphoo keenya sana immoo gara Waaqayyootti yoo baasnee laanne Waaqayyo dhiphoo keenya sana nurraa fura. Hin fura moo hin furu? Hin fura. Akka inni dhiphoo keenya nurraa furuuf jabaachuu qabna, kadhachuu qabna, cimuu qabna, amantiin dhaabbachuu qabna. Yoo cimnee dhaabbanne jireenya bara baraa arganna. Yoo cimnee dhaabbanne hirmaattuu maaddii isaa taana, mo'altuu mootummaa isaa taana. Waaqayyo dhaaltuu maaddii isaa mootummaa isaa hirmaattuu maaddii isaa hunda keenyaa taasisu. Akkuma namicha ammaa kana nama qoramee keessa darbee dhufee deebi'ee immoo gaarummaa isaa oolmaa Waaqayyoo labsu. Waaqni abbaa keenya hundumaa keenya nu gargaaru, hunduma keenya wajjin haa ta'u. Jireenya keenya hojii keenyatti yoo baanuttis yoo galluttis hunduma keenya Waaqni abbaan keenya nu eegu. Akkasumas akkuma yaa Phexros na jaallattaa jedhee gaafate Waaqayyo har'as nu gaafachaa jira. Tokko keenya dhugumatti jaallachaa jirra Waaqayyoon nuti wal jaallachaa immoo jirra. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2:1 kaasee arganna jechuudha. Waaqayyoon jaalladha. Waaqayyo qofaa miti wal jaalladha. Yoo wal jaallattan Waaqayyoon jaallattan jaalalli hin jiru taanaan hoomay. Hubadha. Jaalalli tokko hin jiru taanaan hoomay hoomaa tokko iyyuu bu'aa hin buusu. Faayidaa tokko hin qabu. Fayyaa madhamaana. Fayyaa magidiramna. Fayyaa madeemnee baanee asiif achuu taa'alla malee. Jireenya hin qabnu kanaafidha. Hubadhaati cimaa dhaabbadhaan jedha. Kadhannaan qulqullootaa, eebbi tolootaa, wareegamtootaa hunda keenya faana haa ta'u.
hunduma keenya faana haa ta'u, hunda keenya waa geggeessu waaqni abbaa keenya kadhannaa haadha isaatiin hunda keenya wajjin haa ta'u, waaqayyo mata duree godhannee akka nuti barannuutii fi waan waaqayyo siif godhee deemitii dhugaa ba'ii wangeela Luqaas boqonnaa 8:39 irraa waaqa nu barsiisee nu gorsee nu dhoksee maqaan isaa kan ulfaataan kabajamu nuuf haa ta'u, galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u, deessa barata Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota hundumaaf kabajni ulfina haa ta'u. Ameen. Hanga bara baraatti.